Afaan Dubee Seenaa kabajamtoota dhaggeeffattoota Gullallee Miidiyaa ni to'a. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti seenaa nama rifachiisu kan ilma isaan ajjeefame tokko isiniif dhiyeessina. Isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaa jecha sagantaa keenya akka armaan gadiitti eegalla. Taateen gocha ganaa dachee Oromiyaa gola sanyii warra mootii godina Jimmaa ganda Bashaashaa keessatti raawwate. Bara 1968 niitii isaanii daandii irratti wal baran irra ilma buddeenaa tokko argatan. Namni kun nama jaallatamaa fi kabajamaa, nama hawaasa naannoo sanaa biratti jaalala guddaa qabanidha. Namni guddaan abbaa ilmaa 16 kun dhuma irratti ilma balaafamaa kanaan galaafatama. Jaarsi kun abbaa keenya Oromticha warra Maccaa kaanolee fi aadaan Oromoo yoomuu harkaa hin banne obbo Amadalii turan. Obbo Amadalii baatii xumura bara 1967 keessa karaa nama tokko armee muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed wajjin wal baran. Yeroo sanaatii muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed magaalaa Jimmaatti kan argamu hoteela Maskaram keessatti deddeebitee keessummeessummaadhaan ni hojjette turte. Hojjettuun jireenyaaf tattaaffattu kun immoo Addee Tizitaa Waldee jedhamti. Otoo gara dhimma keenyaa obbo Amadaliitti hin deebiin waa'ee fi maalummaa armee Dr. Abiyyi Ahmed baruuf yaadaan adda giraatii fi Zaalambalsaa qaxxaamurree gara Eertiraa deemuu keenya dirqama. Addee Tizitaan akkuma ilma ishee Dr. Abiyyi Ahmed haadha Amaaraa irraa kan dhalatte. Abbaan ishee ammoo nama lammii Eertiraa waggaa ta'u yeroo sana lammummaan isaa Itoophiyaa kan turedha. Addee Tizitaan Eertiraa irraa kaatee gara naannoo Tigraay dhufuun hojii daldalaa ni hojjette ture. Sababa kanaanis gara magaalaa Aksum dhufuun daldaltoota naannoo Tigraay waliin gara Raayyaa dhufte. Booda naannoo Alamaataatti mana nama tokkotti qacaramuun dalaga ishee itti fufte. Addee Tizitaan dubartii jabduu fi xiqqummaan guutamte ta'uu ishee maddii odeeffannoo keenyaa ni addeessa. Jabduu ta'uu armee kanaa dinqisiifachaa karaa fuula duraatti qalbii keessaniin nu hordofaan affeerraa keenya. Addee Tizitaan yookaan armeen Dr. Abiyyi Ahmed fedha hojjettee jiraachuu qabaachuu isheetiin namichi hojjechiifachaa ture sun bakka feete deemtee hojjechuu akka dandeessu hayyamee fi daldaltoota naannoo Amaaraa irraa gara Finfinnee fi Oromiyaa deeman wajjin akka deemtuuf hayyama argatte. Adeemsa lafoo fi dadhabbii yeroo hedduun booda Finfinnee erga ga'anii booda gara wiirtuu jireenya rakasaa gara dachee Oromiyaa qajeelte. Obadhaa yeroo kana nama Kaasa'ee Balaayinee jedhamu kan dhimma hojiif wajjin gara Jimmaa dhufan wajjin jaalala eegalanii turan. Booda obbo Kaasa'een dhimma hojiif gara Goojjam deeme. Amma gara ijoo dubbii keenyaatti deebuuf gara iddoo Addee Tizitaan obbo Ahmed Alii wajjin wal baranittan isin deebisa. Hariyaan obbo Amadalii hojiif gara magaalaa Jimmaa dhufe tokko dubartii hojjaa qabdu kan mormi ishee qallaa dhaabbii dhiiraa qabdu tokko argee waggaa hoteela keessatti maamiltoota keessummeessitu ijaan hubate. Boodas maaliif akka achi hojjettu gaafate. Isheenis erga achi hojjechuu eegaltee reefuu guyyaa 20 ta'uu isaa itti himte. Innis jabaachuu akka qabduu fi deebi'ee akka ishee argu itti himuun gara magaalaa Aggaaroo deemuun dhiiraa isaatti waan gaarii arge kana itti hime hojjettuu akka godhatuuf yookaan yoo tole immoo akka fuudhaniif isaan gaafate. Obbo Amadalii nama qallaa jabaa fi uffatirraa bareedu gara ijaa nama diddiimatanidha. Obbo Amadaliin haasoo osoo hin taane dhaggeeffachuu irratti yeroo isaanii kan dabarsanidha. Obbo Amadaliin waan tokko si gaafatanii ammati quuftutti deebii kee dhaggeeffatu. Jecha kana ilma hiriyaa isaanii kan yeroo ammaa buufata fayyaa tokko keessa hojjetuutu nuuf hime. Obbo Amadalii erga dubbii hiriyaa isaanii amma lubbuun hin jirree kana dhaggeeffatanii booda guyyaa 2 booda gara magaalaa Jimmaa deemanii akka daawwataniif marii irra ga'anii beellama qabatan. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hanga obbo Amadalii fi hiriyaa isaanii wajjin gara Jimmaa deemnee dhufnutti yaada keessan keessatti dubartiin tokko kan iccitii guddaa waa'ee Dr. Abiyyi Ahmedii fi haadhi isaa beektuu Aadde Yaaltaayee Warqee jedhamtu jiraachuu ishee sammuutti qabatanii nu faana gara Jimmaa deemaan immoo affeerra keenya. Obbo Ahmed akkuma jedhame wanti hiriyaan isaanii hittime haqa ta'uu hubatanii mormii tokko malee hojjettuu osoo hin taane niitii afuraffaa akka godhataniif murteessan. Haasaa jalqabbiif dubbii tolchuuf
maqaa fi bakka dhalootaa ishee amantii fi karoora harmee Dr. Abiy Ahmed qaban gaafatan. Sana booda erga waliin haasa'anii taphatanii booda guyyaa biraaf beellama qabatan. Wanti yaadachuu qabnu hiriyaa jaalalaa aadde Tizitaa kan ture obbo Kaasee Balaayinee amma beellama obbo Ahmad Alii fi aadde Tizitaa isa xumuraatti gara magaalaa Jimmaa hin deemne. Erga walii galteen sadaffaa fi inni dhumaa raawwate booda aadde Tizitaan gara mana jireenya obbo Ahmad Alii deemanii booda obbo Kaaseen gara mana hojii aadde Tizitaa duraanii Maskaram Hotel yookaan bakka yeroo ammaa Shawaa Baar jedhamu dhufee dubartiin beektu tokko kan maqaan ishee Mitikkee jedhamtu aadde Tizitaan akka heerumte itti himte. Kanaafuu waa'ee obbo Kaasee dhiifnee kottee aadde Tizitaa armee Dr. Abiy Ahmediin faana haa dhufnu. Aadde Tizitaan gara ganda Bashaashaa ga'anii bultii eegalanii baatii tokko osoo hin guutin dubartoonni firoottan obbo Ahmad Alii garaan aadde Tizitaa mallattoo garaa keessa waa jiraachuu yookaan ulfaa'uu arganii gugungummii eegalan. Dubbichi suuta wal coree shakkiin firoottan nama guddaa kanaa dhugoomaa dhufe. Obbo Ahmad rifatanis dubbichi akka hin babal'anne firoottan isaanii gorfatanis aadde Tizitaan garuu iccitii guddaan kun akka irratti barame waan hubataniif gara sodaan qabaman. Nan qoodama jedhanii waan yaaddaaniif yaaddoo keessa seenan. Obbo Ahmad garuu akkuma ilma isaaniitti ilaaluun mucaan dhalatee muummicha ministeeraa keenya jechuu koote. Aadde Tizitaan Dr. Abiyyiif maqaa moggaasaa Abiyoot jedhamu baasaniif. Hubadhaa Abiyoot isa namootni hedduun qeeqaaf itti baasan osoo hin taane maqaan Dr. Abiy Ahmed inni sirriin Abiyoot ture. Obbo Ahmad warra isaanii kanaaf carraa filannoof nama rakkisu lama kennaniifiira. Inni tokkoffaan maqaan mucaa isaanii maqaa ofii barbaadan akkasumas maqaa amantii isaanii Abiy jedhanii akka moggaafachuu barbaadanii fi mucaan kunis amantii Islaamaa hordofuu akka qabu kanaafis tasuma kiristaanaa ka'uu akka hin qabne jechuun jala muranii dubbatan. Carraan inni lammaffaan aadde Tizitaaf kenname immoo filannoo duraan kennameef yoo didan iccitii isaan gidduu jiru akka baasanii fi siif jecha firoottan isaanii waliin akka wal lolan ifatti itti himan. Suuta ilaala amma iccitiin obbo Ahmad Alii ajjirte. Armeen Dr. Abiy jechoota obbo Ahmad Alii kanaan qeemii qabatanii mucaan isaanii immoo akka amantaa kiristaanaatti maqaa amantii dhabuu isaatiin hedduu dallananiiru. Hubannoof akka isinii tolutti maqaa amantii jechuun Abiyoot Kaasaa Kabbadee Toomaas Daawit jechuu osoo hin taane kanneen oggaa dhaltu umurii isaa guyyaa 40ffaatti itti moggaa'udha. Innis maqaan dhiiraaf kennamu Bataskaana Maaramiitti yoo ta'e yookaan yoo cuubame Walda Maariyaam, Sillaaseetti yoo ta'e immoo Walda Sillaasee, Goorgisitti yoo cuubame Walda Goorgis jedhamee kan moggaafamudha. Fakkeenya isiniif dabaluuf ani kiristinnaa kanan cuubame Bataskaana Maaramiitti ture. Kanaafis maqaan naaf kenname Walda Maaram ture. Meel tokko gara maatii aadde Tizitaatti adeemna. Aadde Tizitaan haati isaanii Amaaraa, abbaan isaanii Eertiraa, Dr. Abiy haati isaanii Amaaraa, abbaan gudeedaa isaanii Gojaam, abbaan buddeenaa isaa Oromoo. Haati manaa Dr. Abiy Ahmed Amaaraa. Ijoolleen Dr. Abiy haati isaanii Amaar Gondoree akka ta'an yaadachuun walitti dhufeenyi Oromoo fi Abiy maal akka fakkaatu ofuma keessanii murteessaa isiniin jedhanii. Gara iccitii guddichaatti hoggaa deebinu armeen Dr. Abiy Ahmed qeemii kana garaa qofatti qabachuu osoo hin taane namoota lamatti himaniiru. Namni duraa iccitii kana beeku dubartii ollaa ishee armaan olitti wal isin barsiise kan maqaan ishee Yaaltaayyee Warqee jedhamtu. Namni lammaffaan immoo sadarkaa ijoollummaa kan ture muummicha ministeeraa keenyaa har'aa Dr. Abiy Ahmed ture. Iccitiiwwan kanneen erga hittimtee booda adaraa isaaf tolu seenaan Abashaa miira olaanaan hittimtee isa guddifte. Wantoota ni fayyada jettuu fi ilaalcha abashummaaf isa ni fayyada jettu tokkollee otoo hin hambisin gola garaa ishee keessaa funaantee itti himte. Too dubbannu manni aatii Abiy Ahmed keessa jiraachaa turte takkaa maqaa obbo Ahmad Aliitiin hin waamamne. Mana harmee Abiy jedhamee waamama. Dubbiin akkasitti erga wal nyaateen booda bara 1983 umurii isaa waggaa 15tti gara godina Wallagga Lixaa deemuun waraanatti makame. Sadarkaa olaanaatti dhufuun gara bulchiinsa hawaasaattis makameera. Ogummaa waraanaa irraa gara bulchiinsa siviiliitti dhufuun gara bakka dhaloota isaatti deebi'uun hojiiwwan garaagaraa hojjeteera. Waggaa waldhabdeen amantaa naannoo isaaniitti uumame ilmi obbo Ahmad Alii tokkos miidhamee ture. Hubadhaa ilmi obbo Ahmad Alii kan ajjeefame warra amantaa armee isaa hordofaniin ture. Dubbichi immoo namootni lubbuu namaa irratti ajjechaa raawwatan hunduu gaafatamanii kanneen ilma obbo Ahmad Alii ajjeesan garuu karaa Dr. Abiy Ahmediin bilisa ba'an. Namoonni dhiiga nama sanaaf
falmaa turan immoo kanneen hanga mana murtii federaalaatti hordofaa turan Dr. Abiyyiin deebifamanii galaniiru. Amma obboleessa kiyyaa anatu beeka jechuun Dr. Abiyyi isaan deebise. Dhaggeeffattoota keenya kabajamu. Ijoon dubbii obbo Ahmadiin galaafattee hiccitiin abbaa gudeedummaa fi hiccitiin haati isaa Amaaraa ta'uu akka hin baaneef abbaa kooti kan jedheen obbo Ahmadiin akeekkachiisaa ture. Obbo Ahmad nama hin sobnee fi nama eenyuufuu jedhanii soba akka hin dubbanne namoota gurguddaa qofa osoo hin taane dhiironni ilmaan isaanii illee ni dubbatu. Dr. Abiyyi Ahmed haati isaa Oromoo Shawwaa akka taateef Oromummaan ishee qofti akka himamu barbaada. Ahmed kaafa Dr. Abiyyi fi haadha manaa isaa wajjin garagaaroo deemanii mana isaatti waliin turan yeroo muraasaaf muummicha ministeeraa qofaa waliin dubbataniiru. Sana booda erga muummichi ministeeraa gara mana mootummaa deebi'ee turtii yeroo muraasaa booda bilbilli ilma buddeenaa isaanii kana biraa itti bilbilame. Innis wattuu masaraa mootummaa ilmi kee keessa jiraatu daawwadhu kan jettu turte. Yaadadha obbo Ahmad dhibee kamuu nama hin qabnee fi ayyaalessa jaarsaa turani. Waggaa gara Finfinnee deemanis ilma isaanii Faantuu Ahmad jedhamu waliin akka deeman itti himuun Dr. Abiyyis deebisanii namni biraan gara masaraa mootummaa seenuu akka hin dandeenyeef isaan qofaaf akka eeyyamame itti himan. Maarree Oromoo yoomuu taanaan kan nyaatamu qaarummaa fi giraamummaa daangaa hin qabne waan ta'eef tarraan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa mudatte jaarsa waan hundaa garaa kaawwatee ilmaan isaa wajjin jiraachuu barbaadu sababa kiyyaan Oromoon hoogganaa argate jedhee gammachuun dacheen itti dhiphifte kanas quunnamte. Dheerinni umurii isaanii erga masaraa Minilikii ga'anii ba'anii hanguma aggaaroo deemanii yaalaaf immoo ol deeban qofa turte. Wanti hubachuu qabdan deeggartoonni bilxiginnaa lafti diigamtee samiin harcaatus Dr. Abiyyi qofti haa jiraatu jedhan obbo Ahmadiin kan du'an quba miila isaanii irratti fileen waraanteeti nu jedhu. Fileen sun yoom waraantee jennee hoggaa gaafannus odamuu ilma isaanii dura akka ta'e nutti himanis fakkaata daaraan daakuu jennee callifna malee maal jennare. Kana qofa nuti sirna awwaalcha isaanii irratti beektoonni yaada uuman miidiyaan gaaffii kaasuu danda'an hunduu akka hin argamne maqaa naaf jettanii misooma hin dhiisinaa jechuun kabajii awwaalchaa kan Zeenaawwii Asras ilmi isaa Mallas Zeenaawwii taasiseef akka hin godhamneef nama harma bofaa hodhee guddate tokkoon gaaffii fi deebii tokko malee ciccirra ciccillim jedhee hafe. Manni Itoophiyaa miliyoona 110 nama qeenxee arraba okkoo tokkootiin gowwoomfamee jigeeram cicee hafe. Kabajamtoota hordoftoota keenya seerri jiraatee abbaan seeraaf qorataan yakkaa kan qoratee dhugaa baasu jiraachuu baatus dubbicha amanuuf ammam isinitti ulfaatus dhugaan hadhaa'uu ishee beektanii qoosodha jettanii akka liqimsitan dhugaan gaara ta'uu ishee hubattanii xiiqiidhaan baachaa guyyaa tokko dhugaan kun daandii irratti diriiree uummanni Itoophiyaa akka hubatu abdachaa akka turtan gamanumaan isin gaafachaa sagantaa keenya guyyaa biroon hanga walitti deebinutti nagaamnu tura isin jenna. Kan isinii wajjin ture ana buunoo waa beekoo.